tokko yaalee carraaqee gufatu kaan immoo arrabaan daldalee buufatu kaan xiqqoo qabatee ofa keessa beeka inni of hin arganne immoo hundumaa jeeqa inni tokkoof mishaa ta'us kaaniif rakkoo walumaan jiraata uummatee sirna koo ummatee sirna koo ummatee sirna koo ummatee sirna koo ummatee sirna koo tokko yaalee carraaqee gufatu kaan immoo arrabaan daldalee buufatu kaan xiqqoo qabatee ofa keessa beeka inni of hin arganne immoo hundumaa jeeqa inni tokkoof mishaa ta'us kaaniif rakkoo walumaan jiraata uummatee sirna koo ummatee sirna koo ummatee sirna koo ummatee sirna koo ummatee sirna koo Udaan ganama hundee sirna gada walitti hirkachuudhaan jiraata madda badhaadhaan qabu sadhabee fergisa as dhufa keenyatu sirna koo dhaggisa. Difama? Oh iya. Lah kana nyaate talat? Nyaateera iyyee. Dhudheetta kanas ananis. Dhugeera. Difama waan tokko si rakkisuudhaati. Maal ture? Cufuu. Maal? Irra kee kana sirratti cufuu. Naan galle. Waan ati nyaatte waan ati dhudhe kana hunda isaa sirratti cufuu. Okay. Rakkoon qabu maal? Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Nan cufa kaa. Rakkoon qabu. Galatooma. Rakkoon hin jiru. Asuma nyaata arba. Asiin nyaadhu garaa shiraatiin deemuun konof. Sharaatan? Iyyee. Si nyaadhu. Si fayyadamu. Sharaatan uma ishee sibiti? Sharaatan. Sharaatan? Isa kan asumaan sii cufa kan sharaatan hidhattee nyaattu siifan kenna. Garuu eenyudha isin hin barre namni gaariin kun dhugaa. Isin hin barre tarii. Maal akka inni jiru qabi qabi. Eenyudha dhugaa isin hin barre rakkoon qabu ture garuu. Rakkoon qabu dhugaa jechuun. Ani diinagdeen jedhaman ture dur. Ammas diinagdeen jedhama garuu seenaan koo akka duraan miti amma jijjiirameera. Amma ani duraan qabeenyaan qabu nan tuffataman ture. Amma garuu abbaa qabeenyaa ta'eeraan. Kanaafuu waa'ee qarshiiwwan tokko hin yaaddeen borillee iftaanillee bilbila koo qabattee naa bilbiltee wal arguu dandeenya taphachuu dandeenya rakkoon tokko hin jiru. Haa ta'u dhiyootti maqaa keessan. Diinagdee. Diinagdee. Uffadhaa baay'ee. Diinoo itti nama muruu dandeessaa. Diinoo. Yeroo fudhata waan ta'eef. Diinoo diikoo. Ulfaadhaa baay'ee. Ulfaadhaa waan hin jiru qabu. Tole rakkinni hin jiru jabaadhu tole. Namni akkasii jira addunyaa kanarra. Jira. Jiraa dhugaa. Maarsiirra jira. Ulfaadhaa baay'ee. Egaa kan dhufnee fi waan darbee irraanfattee akkatti nu gargaartuufidha.
Jechuun rakkinumatu akkas nu godhee amma humna keenya yaalleerranis arra gobbatti fayyadamuu yaaleerra inni harka isaatti fayyadamuu yaaleerra hin dadhabne. Isin hin baasne arrabi keessa innis harkisaa sammuunsaa filoosofiin isaa san baafne isas. Nulfaate amma jaallannee utuu hin taane hin ulfaate yaalleerra garuu. Yaa. Amma dirqama akka kee kana nuun taane nuuf milkoofne. Yaa. Egaa waan meeqas wajjin dabarsine beektoo iddoo biraa lafa dhannus hin qabnu innee asii bira dhufne. An kanan jedhume akka durna tuffachuun keessan hin hafne waan jaallattanii jibbitan naan jechaan turre masi. Ati keessuma as ilaal kenna gowwaadha ati naan jechaan turreeti. Jedheera. Gowwaadha waatti hin galu gurbaan kun waan beeku waan qabu eessanii kaafee kamirratti kanatti birrii 150 na lolte. Qarshii 150 jettee kanatti fuula keessana dhiittee olte eessatti. Kuma 150 lakkaa'isii kennuun hin danda'a amma. Kuma 150 miliyoona tokko tuqaa 5 sii kennuu yoodhaan baadhille. Atoo. Naanis waan meeqa na godheera soo. Ati maal na gochaa turte naan? Wallaalaa naan jechaan turre? Anaan. Tureera. Ati naasoftaati? Nanaasaa maalti gashi amma waa'ee keenya haasaarra. Jedhame please. Please. Rakkina kana keessatti irra deebitanii wal loltu sayyuu. Rakkina irratti garaa duwwaa irratti wal lolu. Amma time anaan garaa keetu guddate durbi sin barbaaddu. Durbi sin barbaaddu dhimma kee hin qabdu. Durbi gaafa ati bareedduu koo itti baamtu diinaddee koo siin hin jettu naan jenne mati. Waan kana qofa lafa dinjirreetti waan meeqa. Goddamn Nokia Plus iPhone correction. Ila arrabi kee lakkas kanarra si Qaban kee. Hungary, Eastern Korea, China. Goddamn shit. Maali nama rakkini keessan natti himattani si waan barbaadan? Maal barbaadaniiti amma kana mataa gadi buuftanii deemtan dalachooftoonni bara. birrii madhabne. Tokkoon keessaa baasaatti rakkina keessan natti madda. Walumaa galaan rakkinoonni keenya baay'eedha isaaniin akka armaan gadiittan ibsa. Guyyaa gaafa 17 ta'u ta'ee dhimmi isaa rakkinoota keenya ibsachuu ilaala. Akkuma armaan olitti ibsanne ani kennaa fi obboleessi koo ol baanaan rakkina hamaa keessa gallee jira. Rakkina hamaa kanas keessa kan gallee an guyyaa gaafa 22/3/2014 rakkinni waan narra ga'eef rakkadheen gara keessan dhufe. Akkasumas obboleessi koo ol baanaan mana muuziqaa banatee jiru keessatti dhiibbaan adda addaa irra ga'uudhaan miidhaa isaa sana immoo ragaan adda addaadhaan mirkaneessuu waan danda'uuf isa ilaaltanii gara laafinaa fi arjoomina keessaniin waan dandeessan hundumaa akka nuuf gootanii akka nu bira dhaabbattaniif maqaa koo fi maqaa ol baanaa gaafadha. Nagaa wajjin. Amma kana saa turtan qarshii barbaacha. Inaasoftanii jedhaman. Eeyyee qarshii marakkanne amma waanuma rakkinni keenya baay'eedha garuu wanti nuti isaa qarshii ijji amma maal gootu beektu kallattiidhaan dhannee rifeensa keessan uffata keessan awwaara fakkaatu kana geeddarree laaqana nyaadhu. Discrimination of country. Kota mandemna. Kota. Shit. Kota. Kota salfatina mal. Mana rifeensa dhuftanii beektanidha. Si ijoollee kanarraa waan amichita shii mataa kana. Ati dhaqime. Obboleetti. Adaraa akka nama kaaniif miicuutti miti seeraa duraa naa miici. Akka nama konkolaataa miicuutti. Eeyyee shoo tidib. Isaanuu yoo irraa beedha. Maal jedhaman gaafa ayyaana waggaa malee inni qatuun tokkuma isinis akkas tokkuma dha. Rakkinuma maal goona. Maal rakkinni amma fuula keessan ofirraa miicuu sin dhawwutti ga'e. Amma rifeensa kee kan ofirraa miicuu dadhabduutti kan si gee maal rakkin. Maaliin miicinu mitiin at least hiriyaadii naddee turanii jedham namni. Kabaja koo maqaa koo hin eeggattaniisin duris na tuffattu. Wallaalaadha naan jettu doofaadha naan jettu.
Ha? Amma immoo maqaa koo hin eeggattani ammallee. Maa inni hin jedhee man. Kan rakkina ammam ga'udha kanii kan amma surree kee kana ofirraa dhiquu dadhabduutti si geessisee hin jedhee man. Maa inni kun maa inni? Maa inni? Ana wanda boo shurraaba goote moo duruma akkas bal'ata shurraabiidhaan bitamu. Safuudha tokko. Yeroo bitadde na qaba. Akka namaa waggaa 60-70 uffatta akkamittiin balgollatu. Maa inni hin jedheen? Maa inni rifeensi kee kun? Inni kattootis. Duraan anaan uffattu hin jiru. Barattanii ofii keessanii anaan beekumsatti waan meeqaa isaan turreeti. I am sorry. Irra deebiin jedha ammayyuu I am sorry. Maali? Hamma akkas of gatanitti. Hinaasoftu jettaa? Haasaan jira. Haasaan. Maali hin jedhee mana? Akkam goote mana muuziqaa sana? Egaa namnis akka duriin dhufu jireenyis sun ulfaatee kiraa manaas nutti ulfaatee jennaan jiru hundumaa gurgureen itti fayyadamne. Na gurguree? Maal goona ree akkamitti jiraannu akkamitti jiraannu? Gurbaa maa dallaalaa kanatu si gurgura ka? Isumatti fuudhee gurguree. Waan nyaatan maaliin jiraannu ree maal goonu? Inni isa dhiisii. Maaltu rifeensa isaa irraa fite gurbaa sana? Jireenya. Hin gaddin. Maali rifeensi isaan jedheen? Waa'ee rifeensi isaa natti hime. Jireenyi matu. Wal beeku ture rakkina. Namni wal beeku tureedha. Ani san sodaadha. Maqaa keessanii. Maqaa koo kan sodaadha man. Amma mee rifeensa dhaabuudhaaf qarshii meeqa barbaada? 200 caala? 200 caala? Rifeensa kana irratti deebisanii irratti ijaaruudhaaf. Achiin godhu. Maal gootu amma? Siyaaseedhaan ni gaddu. Iddoo rifeensa dhaabsisan deemna. Deebisuufi jettu rifeensa dhaabuufi deebi'uufii qaba. Kanan jedhu akkam goote jaalallee kee sana. Birriin qabdu hiyyeessaa naman taatu. Silas jireenyi keenya jijjiiramu gara fuulduraattis waan nama taatu hin fakkaattu. Jalqaballee waanuma nama taatu fakkaata turte sammuu kee yeroon ilaalu. Ati garuu nama taatu itti of ajjeeste. Nama taatu si jette dhugaa isaa si turte. Ijoolleen dhugaa seera dhugaa isa jaallatti. Utuman jiru namni kun kan isin kosii fakkaatanii bakki kee deemte. Nuru gubbaa sanarraa rifeensi dhufu. An kanan jedhu gurbaan dallaalaa sun hojjechaa moo? Hojii baay'ee hojjeta fedha hojiis qaba. Waanuma hojjetantu tokko hin jiru hojii matu hin jiru malee baay'ee hojjeta. Kanan jedhu mi'an laaqana moo nyaatanitti isin? Yoo guyyaa sadii dura. Guyyaa sadii dura nyaanneerra. Guyyaa sadan kana hin nyaanne naan jedhime. Dhugaa maal beekta nama beektu nama nyaateef nyaanne. Angara nageenya dhugu. Garaacha isaanii miidhame. Nyaanna si tolee amma baanee laaqana nyaanna. Yaaddeen kana booda akkas hin taatan tolee. Fixeeraa gurbaan. Ati bakka laaqana booda biqilta qaba. Tole rakkoon. Beeloftee ta'uu ta'ee fi dura isa kana dursa miti sirrii. Tole. Baanu tole. Meeqa dhufa laata qarshiinsa? Qarshii 50. 50?
Bilbila ko. Bilbila ko akin na. Bilbila ko. Bilbila ko akin na. Wayyaabjoo. Maal ta'a mootuu rafaa tureera ta'e achumaan illee boqodha. Dinagdee. Stuudiyoon ture. Bokkaa tokkotu na jeeqee reefuun ciree nyaachuuf ba'aa jira. Maaloo na eegi ka. Maaloo na eegi wajjin nyaanna beelee du'eera. Kottu waliin nyaanna rakkoon qabu kottu. Tole dhufaan jira dhufaan. Ana garaa keetti guddate durbi sin barbaaddu. Durbi sin barbaaddu dhimma kee hin qabdu. Durbi gaafati bareedduu koo itti waamtu diinaddee koo siin hin jettu naan hin jenne himatu. Waamme kana qofa lafate hin jirretti waamme. Gaddeen pilaastira afaan. Na arrabsaan turre ati. Si arrab lafate jirretti waamme qasiin jechaa ture ati yuubaan. Samsung Nokia Core i7. Core i7 isa ilaaltanii gara laafinaa fi arjoomina keessanii waan dandeessan hundumaa akka nuuf gootanii akka nu bira dhaabbattaniif maqaa koo fi maqaa ol baanu gaafadha. nagaa wajjin. Come on, take it. In car of the fish. Disgraziato. Signal, la Syaratan? signal ci fayyadamu. Syaratan masih di sini? Eh, Kita